Namoonni onnee gaarii qaban irra deddeebiidhaan jaalala keessatti maaliif miidhamu? Gama shamaraatiinis yoo ilaalle shamarri takka amanamtuu kan taatee fi ofitti amanamummaa kan qabdu jireenya ishee keessatti tattaaffii kan gootuu fi akkasumas cawaa kan jedhamtedha. Garuu irra deddeebiidhaan jaalala keessatti yeroo cabdu argina. Gama dhiiratiinis immoo yoo dhufne dhiirri tokko cawaa kan jedhame jireenya isaa keessatti tattaaffii kan taasisuu fi akkasumas amanamaa kan ta'edha. Garuu caarraa hin qabu yeroo hedduu jaalala keessatti irra deddeebiidhaan miidhama. Egaa namoonni kun irra deddeebiidhaan jaalala keessatti maaliif miidhamu? Wantoonni isaan miidhuu danda'anis maalidha kan jedhuun irratti yaadee isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Nageenya isin daganne nageenyi kan koo bakka jirtanitti isiniif baay'atuun isiniin jedha. Egaa akkumaan aldura irratti kaase namoonni onnee gaarii qaban maaliif jaalala keessatti miidhamu kan jedhudha. Egaa inni tokkoffaani jaalala keessatti wanti nu miidhu irra deddeebiidhaani. Kaleessa namni tokko nu faana ture har'a immoo tarii jaalala keenya kana gaafa hin barbaanne irra deddeebiidhaan nama san kadhachuudha. Namni tokko sin barbaadu ani jireenya haaraa yookiin jireenya biraa barbaada sirra adda ba'uun barbaada gaafa jedhe egaa namni kamiyyuu tole jedhee kan fudhanne hedduutu jira. Maaliif namni sun waa akka nurraa adda ba'u akka nu dhiisu waan hin feeneef irra deddeebiidhaan kadhanna. Ta'us garuu namni deemuudhaaf ka'e tokko tasumaayyuu bira tursiisuu dandeenya malee akka namni sun jireenya nu faanaa itti fufu gochuu hin dandeenyu. Kan nuti akka namni sun nu faanaa jireenya itti fufu gochuu dandeenyu yoo namni sun fedhanuuf qabaate qofaadha. Yeroo hedduu nuti kan ilaallu balbala nutti cufameedha malee balbala banaa jiru hin ilaallu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Balbaluma nutti cufame sana irra deddeebiidhaan rukunna jechuudha akka nu jala banamuuf. Namoonni takkitti jireenya keenya keessatti sin barbaadu nuun jedhan yoo irra deddeebiidhaan kadhanne ittuyyuu ofirraa fageessuu ta'a jechuudha. Gaafa bishaan tokko harka irratti qabannu harka keenya yookiin ganaa harka keenyatti irratti banne bishaan baay'ee qabuu dandeenya yookiin yeroo dheeraadhaaf harka keenya irratti qabuu dandeenya. Harka keenya garuu gaafa walitti qabne bishaan tokkoyyuu yookiin daqiiqaa tokkoofuu bishaan sana qabuu hin dandeenyu. Maaliif harka keenya walitti cuuffineerra waan ta'eef jechuudha. Namoonnis akkasuma namoonni gaafa nuti wanta jaalannuuf namni kun faana turuudhaaf qabne ittuyyuu namni sun ofirraa nu dhiiba. Ittuyyuu nu harkaa bahuudhaaf fiiga jechuudha. Kanaaf nama jaalannu tokko maal gochuutu furmaata yoo jennee ilaalle nama jaalannu tokko osuma jaalannu gadhiisutu furmaata. Maaliif namni suni yoo hin taaneef illee ta'een itti yaadee yookiin jaalala nuti qabnuuf sun galee fi deebuu danda'a. Deebuus immoo baatu namni sun jireenya mataa isaa akka jiraatu eeyyamuuf hin dirqama jechuudha. Yeroo tokko nama jaalannu tokko argachuu qofa osoo hin taane osuma namni sun jireenya mataa isaa jiraatu jennee dhiisnee jaalachuunis ni danda'ama. Nama tokko dirqama jaalanneedhaaf argachuun yookiin faana jiraachuun dirqama miti. Maaliif caarraa yoo hin taane yookiin namni sun fedha yoo hin qabaanne jechuudha. Fakkeenyaaf amma huccuu tokko bituudhaaf gabaa gaafa baane namni nuti irraa binnuu fi nuti immoo huccuu sana bituudhaaf baane irraa garuu maallaqni nuti ittiin binnu sun yoo nu hanqate namni sun fudhu jedhee yookiin haa ta'u tole fudhadhu maallaquma harkaa qabduun jedhee nuti hin gurguru. Maaliif maallaqni nuti uffata saniin bitu kaane xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo tokko namni nu faana turu sunillee akkasi. Namni sun oo fedha isaa hin taane garaan isaa yoo nu hin barbaanne dirqama faana tursiisnu keessi keenya guyyaatti miidhamaa deema jechuudha. Namni sun illee jaalala keessatti wanti nuti aarsaa kaffalluuf akka oolmaa nuuf oolu sanatti ilaala jechuudha. Nuti nama sanaaf osoo aarsaa kaffalaa jirru jaalala keessatti jaalala dhiisee namni suni akka waan oolmaa nuuf oolaa jiruutti fudhata jechuudha. Osoo waan tokko immoo balleessaa wayii balleesse ta'e namni suni nama itti amanee dhiifama nuun gaafanne ta'a jechuudha yeroodhaan booda. Maaliif jennaan namni kun sin barbaadu jechaa jira waan ta'eef badiin isaa tasumaayyuu itti hin mul'atu dhiifamallee sin gaafata. Maaliif balleessite osoo jetteellee gaafatte ani duraanuyyuu sin barbaadu sin jedhee duraayyuu adda baana sin jedhee deebii sana siif deebisuu danda'a jechuudha namni sun. Kanaaf furmaanni maaliif furmaanni namni suni akka deemu eeyyamuufitu furmaata jechuudha. Inni lammaffaan baagiraawundii nama sanaa beekuu dhabuudha. Yeroo hedduu dogongorri kan uumamu namni suni erga nurraa adda bahee waa'ee nama sanaa kan baru jechuudha hedduun keenya. Jalqaba garuu osoo miira jaalalaa keessa hin seenin nama sanaan osoo guutumatti hin dhuunfatamin waa'ee nama sanaa baruudhaaf hin xaaru. Oolmaan nama kanaa oolmaa akkamiiti? Namni inni faana oolu yookiin ishee faana ooltu nama akkamiiti? Hiriyoonni ishee kan isheen faana hariiroo namoonni isheen faana hariiroo qabdu namoota akkamiiti?
jennee osoo hin hubatin dura miira keessa seenna jechuudha. Haa ta'uti namni tokko akkaataa oolmaa isaaf fakkaata. Jaalalleen kan kee gaafa siin wal argu wantoota hedduu sitti haasa'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma nama kubbaa miilaa ilaaluu jaalatu yookiin taphachuu jaalatu tokko faana yoo teesse namni sun kan sitti haasa'u waa'ee kubbaa sanaa jechuudha. Namni ati amma jaalachuudhaaf kaate kuni waa'ee nama sanaa baagiraawundii nama sanaa deemtee qorachuus hin barbaachisu. Salphumatti nama sanarraa baruu hin dandeessa. Faanuma teessee haasofte jechuudha. Shamarri takkas waa'ee dhiirotaa irra deddeebiidhaan baay'inaan haasofti yoo ta'e hariiroon isheen qabdu yeroo hedduu dhiirota waliin jechuudha. Dhiirri tokkos akkasuma waa'ee shamarranii irra deddeebiidhaan haasaa yoo ta'e irra deddeebiidhaan maqaa shamarranii kaasaa yoo ta'e salphumatti namni kun hariiroon isaa shamarran waliin jechuudha. Haa ta'uti garuu gama jireenya kootti yoo fide namni kun naaf ta'amoo naaf hin ta'u jettee qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas egaa hireen keenya garagara ta'uu danda'a. Yoon kana jedhu namootaan iddoo garagaraatitti wal baruu dandeenya. Haa ta'uti namni kun nama aadaa kiyyaan wal fakkaataa yookiin naannawaa kiyyaan wal fakkaataa ta'uu danda'udha jettee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas amala nama kana hangam beekuu dandeessa? Hagam beekta amala nama kana? Namoonni yeroo tokko yeroo nu faana jiran nama biraati. Yeroo nama faana jiran immoo amala nama biraati jechuudha kan isaan qaban. Amala dhaabbataa kan hin qabne ni jiran jechuudha. Haa ta'uti garuu yeroo tokko maaltu jira? Hiriyoota keenya yookiin maatiiwwan keenya namni kun siif hin ta'u yookiin intalli tun kun siif hin ta'u boruuf si miidha jedhanii yeroo nutti himan nuti dhugaadha jennee fudhannu jechuudha. Haa ta'uti garuu nuti miira keessa wanta jirruu fi hin mul'atu hin hubannu namni sun erga nurraa adda bahee hiriyoottan keenyas yookiin maatiiwwan keenyas waa'ee nama kanaatiif sirrii akka ta'an hubanna jechuudha. Maaliif jirruu fi namni nu cinaa jiru immoo kana sirriitti xiinxaluu fi hubachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf hiriyoonni keenyas ta'e maatiin keenya yeroo nu gorsan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma hiriyaan jaalallee keetii namaaf kabaja hin qabne nama ilaalcha badaa qabu yoo ta'e jaalalleen kee kun beeki nama sanarraa adda ta'e miti wanta ati jaalatteef adda sitti fakkaate malee nama sanaan tokkuma jechuudha. Hiriyaa nama sanaatiin tokkuma. Maaliif oolman isaanii tokko waan ta'eef. Akkasumas isheen immoo shamaraatis jechuudha. Hiriyaan ishee dhiirota hedduu waliin hariiroo qabdi. Wanti ilaalchi ishee ilaalcha gadaanaadha. Ilaalcha badaa yoo ta'e jaalalleen tee tuni wantuma ati jaalattuuf ishee fakkaatte malee wama tokko nu addamti jechuudha. Namni iddoo oolmaa isaaf fakkaata waan ta'eef. Hiriyoonni nama kanaa hiriyoota akkamiiti jettee baagiraawundii nama sanaa sirriitti qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Osoo miira kee namni sun sirraa adda bahee wantoota hedduu baruu irraa osoo nama san faana miira keessa hin seenin baruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaani baawundarii mataa keetii qabaachuudha. Baawundarii jechuun maal jechuudha? Daangaa mataa keetii qabaachuudha. Jaalala keessatti daangaan hin jiraa jechuu dandeessa. Eeyyan daangaa qabaachuudha. Daangaa jechuun inni maali? Fakkeenyaaf amma kabaja yoo jennee kaasne jaalalleen tantee yookiin jaalalleen kan kee kabaja siif hin kennu yoo ta'e namni kuni kabaja yoo naaf hin qabne jaalala kana osuman barbaadu nama kana osuman jaaladhu dhaabuun jettee baawundarii mataa keetii qabaachuu qabda yookiin daangaa mataa keetii qabaachuu qabda jechuudha. Akkasumas immoo daangaa kan kee kana namni kun sirriitti beekuudha qaba. Fakkeenyaaf lafti daangaa hin qabne abbuma barbaadetu itti darbee qota. Akkasumas manni haaxirii hin qabnee fi manni haaxirii qabu tokko manni haaxirii qabu kabaja qaba. Maaliif haaxirii siree yookiin balbala haaxirii sanaa rukutan malee gara mana sanaatitti hin seenan. Garuu manni haaxirii hin qabne immoo akkuma barbaadanitti abbumatti barbaade seenuu danda'a. Daangaa jaalalaa jechuunis immoo isuma kanaadha. Abbaan barbaade akkuma barbaadetti dhufee jireenya kee keessa seenee yeroo barbaade immoo jireenya kee keessaa baha jechuudha. Kana jechuun ati yeroo hundaayyuu daangaa mataa keetii hin qabdu waan ta'eef jaalala san keessatti miidhamaatuma jiraatta jechuudha. Kanaaf baawundarii mataa keetii qabaachuun dirqama jechuudha. Jaalalleen kan koo yookiin jaalalleen tantoo wanta kana yoo naaf hin qabu daangaa kana yoo naaf hin eegne daangaa kana natti dabarti yoo ta'e daangaa kana cabsiti yoo ta'e ani jaalala kana hagamiyyuu barbaadu dhaabuu nan danda'a jettee of amansiisuu qabda jechuudha. Inni itti aanu miira sitti nama jaalattu sanatti baastee himudha. Egaa saayinsiin akka jedhutti wanta sitti dhaga'amu dubbachuu qabdaa jedha saayinsiin. Ta'us garuu namni nuti itti mannu
nama yaada mataa isaa qabudha, nama yaada mataa ishee qabdudha. Namni sunis akkuma keenya wanta isa dhiphisu qabaachuu danda'a, wanta ishee dhiphisu qabaachuu dandeessi. Haala maatii, haala hiriyaa, haala hojii ishee, haala hojii isaa, haala maatii isaa jechuudha. Kanaaf wanta nutti dhaga'amu, miira nutti dhaga'amu hunda himachuun barbaachisaa miti. Maaliif jennaan nama sana jaalalli kun hin nuffisiisa. Yeroodhaan booda jaalala kana keessaa namni kun akka bahu taasisa waan ta'eef miirri ofii keenyaaf nuti qabannee ajjeesuu dandeenyu jiraachuudha qaba. Hiriyoottan keenyattis haa ta'u waa hunda wanta nutti dhaga'amu hunda baasnee himachuun gaarii miti. Maaliif tuffii guddaatu dhufuu danda'a gama sanan jechuudha. Kanaaf namni sun illee kabaja nuuf qabu hir'isuu danda'a. Wanta nutti dhaga'amu hunda dubbachuu osoo hin taane ofuma biraatti ajjeesuudha qabna jechuudha. Miira dubbachuu qabnu tokko dubbannee wantoota immoo dubbachuu hin qabne tokko ofii keenyaaf itti dhiphachuu itti cinqamoo osoo hin taane ajjeesuudha qabna. Maaliif namni kun akka hin nuffineef jaalala kana kunuunsee akka qabachuu danda'u jechuudha. Kana yoo hin taane garuu namni sun agamiyyuu namni sun nu jaalatu miirri yeroo hunda nuti itti himan yeroo hunda itti nuti haasofnu kun yeroodhaan booda namni kun hin nuffaa nu nuffaa hin cinqama jaalala kana akka dhiyu wanta nama sanatti himannu sana miira keenya sana of keessatti qabatne ofuma keessatti ajjeesuun dirqama jechuudha. Inni itti aanu waanuma hunda tole jechuudha. Yeroo hedduu dogongorri uumamu waanan jaaladhufan kana ta'ee fi wantan ishee jaaladhuu fi wantan isa jaaladhuu fi wanti jedhamu ni jira. Sirriidha. Jaalala keessatti wantoota hedduu ta'uu fi dandeenya nama jaalala. Nama sanaaf wanta hundumaa yoo tole jenneef maaltu nu mudata beektu yeroodhaan booda namni sun nu tuffata jechuudha. Wanta nuuf ta'u tokko nuuf ta'a jennee fudhannee wanta nuuf hin taane tokko immoo sababa kanaaf fudhachuu hin danda'u. Kanaaf isa kana siifan kabaja garuu hin fudhadhu ani naaf ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti kottu yoo sin jedhan qabda. Ulaagaa mataa keetii qabda yookiin wanta san guyyaatti wanta hojjechuu qabdutu jira. Hojii sana dhiistee nama sanaaf jecha deemuu dandeessa. Iddoo kanatti argame yoo sin jedhe namni sun yeroo hundumaa nan argama jettee yaalta yookiin hin dhaqxa jechuudha. Yeroodhaan booda maal sin jedhan namni sun beektaa nama si caala nama sanaan mormuu danda'u, nama yaada isaatiin mormuu danda'u. Namoonni salphumatti wanta hundaa yoo tole jennuuf akka gowwaatti yookiin akka nama laafaa ta'etti yoo laaftuu taatetti si fudhatu yeroodhaan booda si tuffatu dubartii jabduu dhiira jabaa barbaada deemti dubartii jabduu barbaada deema jechuudha. Kanaaf yaada kan keessan yaada nama sanaatiin mormisi. Kana jechuun koo nama sanaan wal loli yookiin lola keessa gali jechuu koo osoo hin taane yaada keetiin mormisiisuudha qabda. Caalmatti hin da'uun namni suni osoo sitti hin dubbatin wanta kanaaf tole naaf hin jettu. Wanta kanaaf tole naaf hin jedhu. Argite biratti amma kabaja qabu. Yeroo hundumaa garuu ati wanta hundumaaf tole jetta yoo ta'e lakki osoo kana gaafadhee barinni koo maayyuu tole naa jedha waanuma hundaayyuu tole naa jedha. Isheen koo waanuma hundaayyuu tole naaf jetti. Hundumayyuu gaafadhee tole naaf jetti. Argite amma wanta nama san biratti salphaa taatee argamtu ilaali jechuudha. Kanaaf wanta hundumaa jaalala saniif jecha tole jechuun barbaachisaa miti. Jaalalli akkuma jirutti ta'e wanta tole jettuu fi wanta tole hin jenne tokko adda baastee beekudha. Isa kanas immoo keessi keetiif sammuun kan kee itti amanuu qaba. Nama sanaaf jecha har'a tole jettus ati yeroodhaan booda koo si'is ta'e nama sanas miidhuu danda'a wanti ati tole jettu sun jechuudha. Kanaaf gaafa ati immoo waan tokko hin ta'u jettee didduu namni sun illee miidhama san keessaa illee bahuu danda'a jechuudha. Atis miidhama san keessaa bahuu dandeessa. Yeroodhaan booda namni kun nama si dinqisiifatu ta'a yookiin nama si dinqisiifatu taate jechuudha. Wanta sana diduu kan keetti jechuudha. Kanaaf wanta namni sun si gaafatu hundumaa tole jechuu dhiisudha. Tole jechuudhaan dura itti yaaduun barbaachisaadha. Lakkii inni kun sababa kanaaf naaf ta'uu hin dandeenye jettee gaafa of kabachiistu namni sun wanta san si gaafachuudhaan dura akka ati tole hin jenne hin beeka yookiin hin beekti jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti egaa wantoota kana ilaaluu dadhabuun irra deddeebiidhaan jaalala keessatti nu miidhuu danda'a jechuudha. Akkasumas naamusni keenyallee gadi bu'uu danda'a. Iddoon namni nuti qabnuuf sun namni sun nuuf qabullee dhabamuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti wantoonni akkanaa nu miidha kan jedhuun yaadee isiniif qabadhee dhufe viidiyoo kana keessatti akka waan hedduu irraa hubattan abdiin qaba. Isinillee yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.